Dhaabbilee siivilii dubartootaan hoogganamuu fi dubartoota irratti hojjetu waamicha nagaa dhiyeessuu isaa ibsa miidiyaaleef kenne. Waamicha nagaa dhaabbilee siivilii dubartootaan hoogganamuu fi dubartoota irratti hojjetu ibsa guyyaa har'aa miidiyaaleef kenneen mariin araaraa mootummaa Itoophiyaa fi ABO WBO gidduutti adeemsifamaa jiruu fi qaamota hidhatan biroo waliin adeemsifamuu qabu ilaalchisee kenname. Nuti gaggeessitoonni dhaabbilee siivilii dubartootaan hoogganamuu fi dubartoota irratti hojjetu kan ta'e rakkoo hamaa falmiin hidhannoo mootummaa Itoophiyaa fi ABO WBO gidduutti baroota gaggeeffamaa turee fi qaamota hidhatan biroo wajjin gaggeeffamaa jiru ummata biyyattii keessattuu dubartoota keenya irraan gahaa jiru ilaalchisee dhaabbilee isaanii bakka bu'uudhaan guyyaa har'aa marii araaraa mootummaa federaala Itoophiyaa fi ABO WBO gidduutti marsaa lammaffaan adeemsifamaa ture akka itti fufuu fi qaamolee biroo wajjin mariin akka jalqabamu waamicha nagaa keenya akka armaan gaditti ibsanna. Warri asitti argamtan baga nagaadhaan nu dhuftan jenna. Hundumti keessaniif hunda keessaniif iyyuu kabaja guddaa qabna. Waamicha yeroo gabaabduu keessatti dabarsinee asitti nu dhuftanii argamuu keessaniif baay'ee guddaa gammannee isin galateeffachaa jirra. Dhimmi nageenyaa dhimma keenyaa jenneeti kan asitti walitti qabamne. Hundumti keenya iyyuu nu ilaallata. Nuyi nagaa barbaanna. Nagaadhaan baanee nagaadhaan galuu barbaanna. Haadholiin keenya obbolootan keenya daa'imman keenya nagaan baanii nagaan galuutu isaanirra jira. Yoo nagaan jiraate biyyi jiraachuu danda'a. Kanaaf sagaleen keenya nuuf dhaga'amu jenneeti kanarra asitti walitti qabamne. Kanaafis immoo hundumti keenya dhimmichi kan ilaallatu hundu nu cinaa dhaabbatee akka gaaffii keenya nu dhaga'uu barbaanna. Yaadi nuyi amma dabarsinu ejjennoon nuyi agarsiisuu barbaannu afaan sadaniin iyyuu dabarsuudhaaf qophii qabna. Kun akka nu darbu akka nu dhaga'amu dhimmichi kan ilaallatu kabajaan gaafannaan jedha. Galatooma. Waamicha nagaa dhimma marii araara mootummaa Itoophiyaa fi ABO WBO gidduutti adeemsifamaa jiruu fi qaamota hidhatan biroo wajjin adeemsifamuu qabu ilaalchisee kenname. Nuti gaggeessitoonni dhaabbilee siivilii dubartootaan hoogganamuu fi dubartoota irratti hojjetu kan taane rakkoo waamicha nagaa dhimma marii araara mootummaa Itoophiyaa fi ABO WBO gidduutti adeemsifamaa jiruu fi qaamota hidhatan biroo wajjin adeemsifamuu qabu ilaalchisee kenname. Nuti gaggeessitoonni dhaabbilee siivilii dubartootaan hoogganamuu fi dubartoota irratti hojjetu kan taane rakkoo hamaa falmiin hidhannoo mootummaa Itoophiyaa fi ABO WBO gidduutti gaggeeffamaa turee fi qaamota hidhatan biroo wajjin gaggeeffamaa jiru ummata biyyattii keessumattuu dubartoota keenya irraan gahaa jiru ilaalchisee dhaabbilee keenya bakka bu'uudhaan guyyaa har'aa mariin araaraa mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi ABO WBO gidduutti marsaa lamaaf adeemsifamaa ture akka itti fufu qaamolee biroo wajjin mariin akka jalqabamu waamicha keenya akka armaan gaditti ibsan. Tokkoffaa akka dhaabbilee fedhii siyaasaa kamirraayyuu bilisa ta'anii biyya kana keessatti nageenya fiduu fi nageenyi akka dhufuuf haala mijeessuu irratti hojjetanitti mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi ABO WBO'n wal dhabdee yeroo dheeraa gidduu isaanii turee fi balaa guddaa qaqqabsiise kana mariidhaan furuuf murteessanii mariitti seenuu isaanii guutumatti ni deeggarra ni jajjabeessinas. Lammaffaa mariin jalqabame kun gufuu tokko malee waan kaayyeeffate jalqabame fiixaan baasee akka xumuramuuf akka dhaabbilee siivilii gahee nurraa eeggamu raawwachuuf qophii ta'uu keenya ni beeksifna. Sadaffaa bakka wal dhibdeen dhukaasaa dabalatee jiru kamittiyyuu dubartoonni miidhamoo akka adda duree akkasumas walakkaa ummata biyyattii ta'aniyyuu mariiwwan hamma ammatti gaggeeffaman lameen marii Pirootooriyaa fi Taanzaaniyaa irratti dubartoonni hirmaachuu dhabuun isaanii ni beekama. Kanaaf mariiwwan egeree biyya kanaa murteessuu danda'an gara fuulduratti gaggeeffamuuf jiran keessatti mootummaanis ta'e dhaabbilee morkattootaa hundinuu xiyyeeffannoon dubartoota hirmaachisuu irratti hojjechuu akka qaban ni dhaamna. Afraffaa adeemsa marii marsaawwan lamaan hanga ammaa ture keessatti hirmaachisummaan dubartootaa duwwaa ta'uyyuu
marsaa yookiin marsaawwan itti aananii dhufan keessatti gamni lameenuu dubartoota akka hirmaachisanii fi fakkeenyummaa gaarii dhaloota itti aanuuf akka dabarsan ni dhaamna. Shanaffaa marii keessatti hirmaachisuu irraa ka'ee waliigalteen yeroo uumamuttis hojiirra oolmaa fi firii waliigaltee uumamuu irratti akka fayyadamtootaattis ta'e akka qooda fudhattootaa hojiirra oolchuutti shoorri isaan taphachuu qaban akka kennamuuf waamicha ni goona. Jahaffaa biyyi kamiyyuu walakkaa miseensota biyya ishii otoo hin hirmaachisin guddina hunda galeessa galmeessisuu akka hin dandeenye hubachuudhaan qaamni biyyattii hojii hiika qabu hojjechuu barbaadu kamuu bifa hirmaannaa fi qooda fudhatamummaa dubartoota ol kaasuu danda'uun karoorfachuu fi hojjechuu akka qaban waamicha keenya ni dabarsina. Torbaffaa dhumarratti mariin marsaa lammaffaa walii galtee malee xumurame kun yeroo gabaabaa keessatti itti deebi'amee qaamota hidhatanii fi socho'an biroo wajjin walii galtee fi araarri waaraan uumamee uummanni keenya yeroo dheeraaf gidira keessa ture yeroo dhumaatiif akka aara galfatu akka taasifamu waamicha ni goona. Nagaa fi tasgabbiin biyya keenyaaf haa ta'u hirmaannaa dubartootaa guddina hunda galeessaaf. Dubartoota qe'ee isaaniirraa buqqa'anii ijoollee baay'ee rakkina keessa jiranii argineerra. Kanaaf wanti kun hundumtuu kan ta'e maa'inni nageenyi gatii dhabameef. Egaa haalli isaa yeroodhaa gara yerootti gatii hammaachaa deemuu fi nageenyi waan hundumaaf murteessaadha. Jiraachuufis hojjechuufis waan hundumaa gochuu fi nageenyi wanti barbaachisuu fi kanaaf ibsa ejjennoo kana kennuuf kan walitti qabamne haala kana keessa hojii keessattis waan argineef haadholiin ijoollee isaanii qabatanii warra amma kadhachuutti ga'anii lafallee deemanii qubatan warra dhabanii isaaniin argineerra. Egaa isa iddasii immoo haalli isaa hammaachaa deemee kan jedhu odeeffannoo qabna. Kanaaf ibsa ejjennoo kana baasuu fi egaa kan walitti dhufne kun egaa karaa tokkodha. Karuma adda addaa immoo odeeffannoo adda addaatu jira. Oromiyaa keessa qofaa miti, Amaaraa keessa miti, Tigraay qofa miti. Bikkayyuu nageenya waan dhabameef jecha ijoollee fi shamarran baay'ee rakkachuu jiranii. Namni kan dura gargaarsa turan amma gargaarsa barbaachuu jiran. Kanaafiyyuu biyyi keenyaafis shamarraniifis ijoolleefis nagaan barbaachisa. Osoo isaaniif qofa osoo hin ta'in akka biyyis nageenyiin hin jiraanne waan miidhamuuf jecha kanaaf waan har'aaf wal arginee dhaabbata keenyas fuuldura goonee shamarranis akka nagaan ta'an kanaaf oliif dhufne jechuudha. Dubartoonni haa hirmaatan yeroo jennu nuti haa hirmaannu jechuu miti. Wanni ifa ba'uu qabu. Yeroo waraana irratti hirmaatan kan hirmaachaa jiran dubartoota gama lamaan irraayyuu. Amma yeroo mootummaas ta'e qaamni hidhataa waboo namoota mari'ataniif ergan hirmaannaan dubartoota duwwaadha. Dubartiin takka kan hirmaatte hin jirtu. Waraanaaf garuu ilmi dubartiin deesse waraanatti hirmaata, abbaan warraa dubartiin hirmaata, dubartiin abbaa warraa malee hafti, manni abbaa malee hafa, haati ilma sii malee hafti osoo bochuu jala duutee dabartii jechuu isiinu. Kana jechuun dhimmi dubartootaas hin laallata. Yeroo marii ta'e dhiirti qoftiin hin mari'atti, yeroo waraana ta'e dubartiin sin hirmaatti. Kuni haqa ifa jiru. Akka dubartiitti, akka dubartii takkaatti, akka bakka buutota dubartootaatti, akka dhaabbilee miti mootummaa siyaasarraa bilisa ta'anii mirga namoomaatiif dhiibbaa godhustee gargaaruu irratti hojjetuu tokkotti nuti dubartoonni akka hirmaatan barbaannaa jechuudhaaf. Dubartoonni kan hirmaatan dhiibbaa uumuu waan danda'aniif kan gubatee arge kan rakkina san keessa jiru dubartoota. Har'aan tana kan naannoo Tigraay ifatti bahamee himamee jira. Dubartoonni gudeeddiin irra geessee jirti jedhame. Kan keenya garuu dubbatamaan jiru. Safuu nutti fakkaataa miti. Kun safuu miti.
kan miidhamaa jiru harmeewwan keenya, kan miidhamaa jiran obboleeyyan keenya. Dubartoonni kanneen amma wanni Oromiyaarraa himamaa jiru amma waraanni waan jiru jechuun nutis gadi buunee waan dubbachuu hin dandeenyeef waan gadi buunee arguu hin dandeenyeef malee dubartoonni maraachaa jiran. Kana jechuun saayikooloojikaal sappoortii barbaadanii, saayikoosooshaal sappoortii barbaadanii, tiraawumaa hiiliingii barbaadanii qaama kanarratti hojjetu barbaachisa. Maaliif amma yeroo hedduu waraanni yeroo dhaabbate nyaata geessuu deeggarsa geessuu fakkaata. San caalaa garuu waraanni san waan naannoo sanitti buusee deemu wantoota hin himamnee fi wantoota gurraan dhageessuuf illee qalbiin namaallee fudhachuuf ulfaatu baay'eetu jira. Saniif nuti akka qaama dubartii tokkotti dubartoonni yoo hirmaatan mariin kun marii waaraa ta'uu danda'a. Mariin dubartiin irratti hirmaatte marii dhiironni qofti mari'atanirra yeroo dheeraaf turuu hojiirra ooluu hawaasa walitti hidhuu ispeeshaali sooshaal koheejiin waan jedhamu keessatti dhiibbaa guddaa uumuu danda'a jechaa jira. Qaamni lamanuu yeroo hirmaannaa godhan dubartoota haa hirmaachisanii. Waraanni biyyattii kan biraatis nu laallata. Dhugaadha. Biyyiin waraana keessa jirtu guddina tokkollee fiduu hin dandeessu. Saniif akka dubartiitti qaamni hundinuu mariidhaan wanni mariin hin furamne hin jirtu mariidhaan akka waan hunda furan dhiibbaa goona ni waamna har'as taanaan borus taanaan asirratti mi kan dhaabbatu hojiin keenya itti fufa. Kun jalqabbii ta'uu danda'a. Kanaan dura miidiyaa irratti hin baane malee yeroo baay'ee walitti dhufnee jira. Women Peace Builder Platform kan jedhamu qabna. Dhaabni keenyas anillee miseensa Women Peace Builder Platformiiti. Sanirratti walitti dhufnee akkamitti rakkoo keenya furuu dandeenya? Rakkoo biyyattii irratti akkamitti dhiibbaa uumuu dandeenya? Jennee mari'achaa turre. Waan yeroo dheeraa itti haasawaa turre arra ifa baasne malee waan har'a kaanee tasatti eegallee miti. Yoo akkam xiqqaate waggaa 3 caalaa fudhannee jirra waan kana mari'achuu irratti. Garuu this is the right time. Yeroo san qaamni lamanuu wal waraanuuf murtii qaba malee arra waliin gattaanii jiran. Nuti immoo dhiibbaa maaliif hin uumne? Kan jedhurraayi galatooma. Maal gootanii kanaan dura maal gochaa turtanii isa jedhuu fi nuyi dhugaa dubbachuudhaaf hin teenye hamma nu danda'amutti sagalee karaa adda addaatiin dhageessisuudhaaf yaalaa turre. Amma fakkeenyaaf ani dhimmichi kan ilaallatu nuyi humna qabaachuu dhiisuu hin dandeenya. Deemnee achi bira geenyee uummata keenya sana bira ga'uudhaaf humna qabaachuu, humna faayinaansii, humna karaa adda addaatiin nageenyi dhibuun saayyuu iddoo sanaan nu ga'uu dhiisuu danda'a. Garuu warra humna qabutti dhaamsa kana dabarsaa turre. Angara koo dhaamsa guddaa kunoo uummati keenya busaadhaan dhumaa jira. Waa'een Oromoo dubbatamaa hin jiru. Oromiyaa keessa kan adeemsifamu rakkoon jiru, himamaan jiru isa jedhuudhaaf hamma humna keenyaatti sagalee dabarsaa turre. Warra United Nationsittis daataa jiru argannee dabarsineerra. Hunda caalaa isa busaa ilaallatee samma sila ka'e. Isa duwwaayyuu immoo miti. Waan qabnus baafnee warra fuudhee achi uummata biraan ga'uu danda'uuf itti laannee humna keenya gargaaraa akka turreedha kan nuuf beekamuu qabu. Karaa amma advocacy ilaalchisee immoo kunoo amma jalqabneerra duris dubbachaa turre dur kophaatti isa dubbachaa turre har'a immoo wal geenyee sagalee keenya guddifnee nuufa dhaga'amutti jirra. Hin teenya miti kana booddees ittuma fufna. Nuyi wal argaa jirra, wal argina, dhimmichi kan ilaallatu iddoo adda addaatti kan hojjetanii wajjiniin wal geenyeeti qobaatti qoonnee miti kan amma dubbachaa jiru. Hundumtuu karaa adda addaarra. Tigraay irra kan hojjetu organizationin jiraas, Amaara irra kan hojjetu jira, Oromiyaa irra kan hojjennu jirra. Wal geenyee sagaleen keenya ol nuuf ka'uu kan jedhudha kan amma dubbachaa jirru. Isa booddee nageenyi inni dura nagaan bu'u. Eega nagaan bu'ee booddee bira geenyee uummata keenya lafa rakkoon jiru san waa'ee saayikoosooshal sappoortiis ilaalchisee bira geenyee hojjechuu kan dandeenyu dura yoo nagaan bu'eedha. Karaaf nageenyi dhufuusaa sana kan dursinuu jechuu barbaadeetanii hin teenye gargaaraa jirra ittuma jirra jechuu barbaadeetan galatooma. Peace talks between the government of Ethiopia and OLA and engaging other armed groups in the country. In the light of the suffering endured by the people of our country, particularly women, due to the prolonged armed conflicts involving the government of Ethiopia, OLF, OLA, and other armed groups, we, as the leaders of women-led and women-based civil society organizations, driven by our unwavering commitment
to advocating for peace building and conflict resolution, hereby issue this statement to call for sustained peace talks between the government of Ethiopia and the OLF-OLA commencement negotiations with other armed groups in the country as follows. Number 1, as independent organizations with a steadfast focus on peace building, we extend wholehearted support to the ongoing efforts of both parties, the government of Ethiopia and OLF-OLA, to resolve the conflicts that caused extensive damage to our people through peaceful negotiations. Number 2, as civil society organizations, we affirm our dedication to contributing to the success of ongoing negotiations and to ensuring that they yield the intended results. Number 3, despite the fact that women constitute more than half of the country's population and are disproportionately affected by armed conflicts, their exclusion from the Pretoria negotiations and the 2 rounds of Tanzania negotiations is a matter of great concern. Therefore, we demand the inclusion of women in all dialogues, negotiations, and decisions that will shape the future of our country and impact the life of our girls and women. Number 4, while it is regrettable that no women participated in the previous 2 negotiations rounds, we strongly urge both parties to deliberately involve women in the forthcoming rounds of peace talks. Number 5, in advocating for women's participation, we urge both parties to ensure that women are included as a part of negotiations, implementing parties, and beneficiaries should an agreement be reached. Number 6, recognizing that no country can achieve comprehensive development with the active participation of more than half of its population, we call upon all stakeholders who seek to make meaningful contribution to the country's development to plan and implement intervention in manner that promote and enhance the meaningful participation of women. Number 7, lastly, we implore all stakeholders to resume the 2 rounds of negotiations between the government of Ethiopia and OLF-OLA that failed to yield the desired outcomes, and call upon the government of Ethiopia to take the lead in engaging all armed groups within the country to put an end to the suffering of our people once and for all. May peace and stability reign among our people. Women participation for holistic change. Walii galtee fi araarri waaraan uumamee uummanni keenya yeroo dheeraaf gidiraa keessa ture yeroo dhumaatiif akka haara galfatu akka taasifamu waamicha ni goona. Nagaa fi dagaaginni biyya keenyaaf haa ta'u. Hirmaannaa dubartootaa guddina hunda galeessa jechuun waamicha nagaa guyyaa har'aa dhiyeessanii jiru.